Itoophiyaa keessatti gatiin boba'aa duraan dabalee ture. Amma bakka duraan turetti akka deebi'u ministeerri maallaqaa Itoophiyaadhaa guyyaarra labsii dabarse. Biyyi Yuukireen irra deddeebiidhaan warshaa boba'aa Raashiyaa rukuttee jiraachuun dagale. Kunis Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti marsaa waraanaa haaraa kan geessu ta'uun ibsame. Dhaabbanni wayyaanee TPLF fi bulchiinsi yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warrataatiin durfamu akka diigamu labsii dabarsuun dhaga'ame bal'inaan dhiyeessine. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu kanneen ammees hin dhageessifne hanga footoo oduu Lammii Miidiyaati amma bal'ina oduu isinitti himu. Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa obbo Ahmed Shidee dhiibbaa dinagdee sababa waraana baajjattuu galeessaatiin dhufe madaalli keessa galchuudhaan dhiyeessiin boba'aa naafxaa guutumatti gara sadarkaa duraan tureetti akka deebi'u guyyaarraa beeksise. Ministeera maallaqaa obbo Ahmed Shidee akka jetti murteen tun kan dabarte erga dhiyeessiin boba'aa biyyattii dhiibbaa guddaa keessa ture. Gatiin boba'aa kun akka gad deebi'u murteessuun dhaga'ame. Dinagdeen biyya teenya sadarkaa dhiibbaawwan garaagaraa dandamachuudhaan guddina ariifataa fiduu danda'urra ga'ee jira jedhe ministerichi. Kunis fooyya'insa maarkoo dinagdee fi qindoomina dameewwan jidduu jiruun akka dhufe dubbiseeti jira. Haa ta'uutii malee ministeerri maallaqaa obbo Ahmed Shidee odoo hulaan galaana Strait of Hormuz cufamee jiru boba'aan akkamitti akka biyya seenuu danda'u irrattis ibsa kan hin ta'uun ibsame. Gama biraatiin ammoo dhiibbaan dhiyeessii kun guutuu biyyattii keessatti mul'achaa kan jiru yoo ta'u tarreewwan makiinaawwan gurguddoo kiloomeetira hedduudhaaf dheeratan iddoowwan garaagaraatti mul'achuun isaa hanqina dhiyeessii boba'aa akka ta'e mul'iseeti jira. Haaluma kanaan humni poolisii fi bulchiinsi naannolee akka gabaasanitti hanqinni dhiyeessii hordofuudhaan gabaan boba'aa seeraan ala yookaan bilaak maarkeetii babal'achaa jiraachuu kan beesan yoo ta'u rakkoo baajjattuu galeessatti uumamteen Itoophiyaan boba'aa alaa galchuu irratti hirkattummaa qabdu ifatti kan saaxile ta'uu mul'ate. Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa obbo Ahmed Shidee guyyaarruu ibsa miidiyaaleef kanneen akka ibsetti ji'a dabre kana keessa waraanni kun dhiyeessii boba'aa irratti sodaa guddaa uumee jira jechuudhaan Itoophiyaan boba'aa hunda waan alaa galchituuf karaaleen dhiyeessii yoo addaan citan miidhaan isaa guddaa akka ta'eef jira. Sababa kanaan immoo mootummaan taateewwan bittinaa mudatan kana gatii qaala'insaa akka raawwatu kan hir'ise yoo ta'u ministeerri maallaqaa Itoophiyaadhaa guyyaarraa labsii dabarseen gatiin boba'aa amma dabalee jiru gara gatii boba'aa duraan tureetti akka deebi'u murteessu. Boba'aan xiyyaaraa bermeeliin tokko doolaara 86 qabxii 33 benziilli ammoo doolaara 92 qabxii 8 dabalataan kafalameef jiraachuu ibse. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamsa naannawaa obbo Kaasaa Gonfee ammoo kan jetti waliigalteen dhiyeessii yeroo dheeraa sababa waraanaatiin addaan cituudhaan mootummaan gatiin duraan ture irraa harka 3 dabalee jiru amma ammoo bakka duraanitti akka deebi'u ibsuu beeksise. Rakkoon dhiyeessii boba'aa wajjin wal qabatti akka hin hammaanneef mootummaan boba'aa qusachuu fi dameewwan dursi kennamuufii qaban tajaajila geejjibaa qonna warshaalee fi tajaajila uummataa adda baasee kan beeksise yoo ta'u akkasumallee koreen hordoffii sa'aatii 24 tti dhaabbattee hojjetaa jiraachuu beeksise. Hanqina kanaan wal qabatee namoonni dhibbaan lakkaaman boba'aa seeraan ala daddabarsuudhaan to'annaa jala ooluunis ibsame. Dhaabbileen mootummaa hojii fagoorraa hojjechuudhaan konkolaataawwan irratti qindoomina fayyadamuudhaan boba'aa seeraan ala daddabarfamaa ture to'achuu beeksisan. Biyyi Yuukireen irra deddeebiidhaan warshaa boba'aa Raashiyaa rukuttee gubuun dhaga'ame. Kunis Raashiyaa Yuukireen gidduutti marsaa waraanaa lammaffaa jalqabsuun ibsame. Biyyi Yuukireen dhiyeessii daandii Raashiyaa jeequuf qabdu cimsitee kanatti fuftee yoo ta'u eebila 27 fi 28 warshaa boba'aa qulqulleessu Tuupes naannoo Kiroosondar keessatti argamu kan Roosfeentiin hojjetame irratti haleellaa diroonii biraa raawwachuun ibsame. Haleellaan tun baatii eebilaa keessa qofa warshaa boba'aa qulqulleessituu kanarratti deddeebitee kan raawwatame yoo ta'u haleellaan lammaatuun haleellaa guddaa fi yeroo sadaffaa ta'ullee ibsame. Taankaroonni kuusaa boba'aa hafan akka dhu'aniif kan kanaan durarraa ibidda baay'ee hamaa ta'een kan gubate ta'uun ibsame. Ibiddi kun gandoota dhiyoo jiranitti yeroo babal'atu aangawoonni mootummaa naannoo sanitti labsii yeroo muddamaa labsuudhaan jiraattonni naannoo warshaa qulqulleessituu kana jiraatan akka bahan taasisanii jiraachuun ibsame. Wantoonni summii qaban kan akka benziinii fi zaayiliinii qilleensa keessaa gad lakkifaman rooba gurraacha jaamee kan beekamu roobsanii jiraachuun ibsame. Taateewwan kun waan akka dafqaa fa'aa kan of keessaa qabu yoo ta'u kanarratti ammoo manneenii fi daandiiwwan dhoqqee gurraacha furdaa ta'een uwwifamee jiraachuun mul'ate. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin ibsa televezyiinii mootummaa irratti kanneen haleellaa tana balaaleffatee jiraachuun ibsame. Pireezidaantiin Raashiyaa Puutiin gocha shororkeessummaa bu'uuraalee misoomaa siviilii irratti raawwatame jechuun kuufama boba'aa alergii irratti miidhaa dabalataa haala anniisaa addunyaa duraanuu dadhaboo ta'e hammeessuu danda'u irratti raawwatee jiraachuu beeksise. Kanaanis ammoo pireezidaantiin biyya Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin biyya Yuukireen akeekkachiisa cimaa kennuuf ibsame. Kanaanis ammoo waraanni marsaa lammaffaa Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti kaafamuuf deemu haala yaachisaadhaa fi waraana naannawaa saditti mudatuuf yaaddoo guddaa kan uume ta'uun ibsame.
Dhaabni wayyaanee TPLF bulchiinsa yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaatiin durfamu aangorraa akka ka'uuf qabsoota isaa jiraachuu hin dhageenye. Garaagarummaa yaada TPLF bulchiinsa yeroo Tigraay jidduu jiru sadarkaa hamaarra gahuun ibsame. Dubbi himaan wayyaanee katee obbo Mikaa'el Assagadom guyyaarraa akka himetti mootummaan federaalaa gama tokkoon aangoo pirezidaantii Jeneraal Taaddasaa Warradaa dheeressuun isaa waliigaltee Piriitooriyaa waan cabsuuf bulchiinsi yeroo diigamu akka qabu ejjennoo qabu ibse. Kanarraa kan ka'e manni marii naannoo Tigraay waggaa jaha dura filatame hojiitti deebi'ee pirezidaantii fi kaabineen haaraan akka muudamu beeksise. Dubbi himaan kun Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa karaa nagaatiif dimokiraataatiin aangoo tana dabarsee hin kennu taanaan dogoggora guddaadha jechuudhaan ibse. TPLF filannoon kun addaan dhaabbate malee kan diigame miti jechuudhaan kanaaf ammoo seera qabeessa ta'uu isaa ni falminaa jechuudhaan kan ibsan hoggaa ta'u dhaabichi yeroo ammaa naannichi 40 to'annoo namoota biroo jala waan jiruuf filannoo haaraa gaggeessuun akka hin danda'amnee fi filannoon jiru mana marii duraanii deebisuu qofa akka ta'e ejjennoo qabu ibse. Gama biraatiin pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa murtee wayyaanee tana fonqolcha mootummaa waliigaltee Piriitooriyaa diiguu gara waraanaatti geessu jechuudhaan cimsee kan dubbate hoggaa ta'u pirezidaantichi kaabinee isaanii hojii idilee irra akka jiranii fi kan itti fufan ta'uu beeksisee jira. Wayyaaneen mana marii kana deebisanii hundeessuun hojii raawwachiiftuu haaraa muuduuf qophaa'aa akka jirtu beeksifte. Waldhabdeen haaraan tun naannoo Tigraay keessatti haalli jiru gara jeequmsa biraatti akka deemu kan taasisu ta'uun ibsame. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa utuu yeroo kanaaf qabnu kan gammachuun hordofaa turtanii turtii gaarii.